Maqaa Abbaa kan Ilmaa Hafuura Qulqulluu Waaqayyo tokko ni amanna. Ameen. Jaalatamoota maatii Waaqayyoo maqaa Kiristoosiin nagaa isin gaafadha. Akkam jirtu? Akkamiyyuu na eegdan? Ameen. Waaqayyo gooftaan keenya jaalatee eebbisee guyyaa har'aatiin nu gahe Waaqa keenya qoricha keenya fayyisaa addunyaa Madaani'aalam Yesuus Kiristoos maqaan isaa kan galatoomee haa ta'u. Haadha keenya haadha nageenyaa qulqulleettii Dubroo Maariyaam ergamoota qulqulloota wareegamoota hunda isaanii akka kennaaf kabaja isaaniitti maqaan isaanii kan galatoome kan kabajame nuuf haa ta'u. Obboloota koo hunda keessan bakka jirtanitti nageenyi Kiristoos isiniif haa baay'atu. Bakka jirtan teessanii sagalee kana kan dhaggeeffattan hunda keessanuu jaalalli Abbaa Ilma Hafuura Qulqulluu hunda keessan waliin haa ta'u jecha. Egaa yeroo baay'ee bifa barreeffamaatiin toora feesbuukii kiyya irratti babarreessan ture jechuudha. Keessattuu oduu duriitiin wal qabatee oduu durii fi baacoo gaggabaabdu toora feesbuukii kiyyaatiin dhiyeessan ture jechuudha. Ammaan kanatti garuu obboloonni koo baay'een isaanii gara yuutuubiitiinis maaloo nuuf kottuu waan naan jedhaniif haala kanaatiin dhufeen jira. Yoo Waaqayyoon eeyyame immoo gara fuulduraatti barsiisota adda addaa affeeruudhaan haala kanaatiin sagantaa babal'aa qabannee waa'ee amantaa keenyaa waliin mari'anne jechuudha. Sababni isaa yeroo ammaan kanatti waa'ee amantaa keenyaa beekuu dhabuurraan kan ka'e akkuma macaafa qulqulluu irratti barreeffame uummanni koo beekumsa dhabuu irraa kan ka'e badee jira akkuma jedhame baay'een keenya beekumsa gahaa dhabuurraan kan ka'e waan nutti fakkaate dubbachaa jirra. Waan nutti fakkaate haasawaa jirra. Waan nutti fakkaate hojjechaa jirra jechuudha. Kun immoo nageenya mana amantaa keenyatiif sirrii miti. Nageenya mana amantaa keenyaa eegsifachuu kan danda'u numaadha. Namni biraa dhufee alaa nuuf hin eegsisu. Mana amantaa keenya qulqullummaa mana amantaa keenyaa eegsisuu kan qabu numaadha. Karaa kamiin akkamitti maal goonee eegsisuu dandeenya kan jedhu gara fuulduraatti barsiisota adda addaa affeeruudhaan kan waliin mari'annu ta'a. Waaqayyoon nu haa dandeessisu. Har'aaf garuu baacoo gabaabduu wayii isinii qoodetanan sagantaa kiyya xumura jechuudha. Baacoon koo kunis waa sadii irratti kan inni hundaa'u daandii hin beekne qaxxaa hin murin waan sin gashine keessa hin galin hin ariifatin kan jedhu irratti hundaa'a jechuudha. Kanaaf waa'ee kanarratti kan dhagaa waliin mari'annu jechuudha. Namicha tokkotu bara durii jira jedha. Namichi kun maatii ni qaba. Ijoollee dhiiraa lama qaba. Haadha manaallee ni qaba. Garuu biyya jiraatu sanatti jireenyi isaa baay'ee gadaanaa ta'ee waan jiraatuuf ijoollee isaa guddifachuu hin dandeenye, maatii isaa faana seeraan jiraachuu hin dandeenye, hir'ina maallaqaa waan qabuuf namichi kun maal yaade hiriyoota isaa waliin ta'ee gara biyya biraa deemee nagadee deebi'uu barbaade jechuudha. Akkuma baay'een keenya yeroo ammaan kana jireenya garaagaraatti barbaaduudhaaf jecha maatii keenya dhiisnee bakka adda addaatti godaannee jiraannu kana namichi kunis maatii isaa dhiisee maallaqa barbaadaaf yookaan waa tokko ijoollee isaatiif bu'aa tokko buusuudhaaf jecha gara biyya biraatti godaane. Yeroo kana hiriyoota isaa waliin deemee biyya sana keessatti ni nagadee bu'aas ni buufate. Erga bu'aa buufate booddee waggoota hedduun booddee gara biyya isaatti deebi'uu barbaade namichi kuni. Sana booddee yeroo deebi'uuf jedhutti namichi kun gorsa wayii barbaade. Gorsi inni barbaade kun immoo yeroo baay'ee abboota namoonni duratti abbootatti fayyadamu. Akka keenya yeroo ammaa kana otoo hin taane warri durii abboota isaanii sirriitti kabaju gorsa abbootaa bira hin darbani. Kanaaf namichi kunis abboota barbaade gorsa fudhachuu kajeelutti nama gaafate gara biyya kootti deebi'uun barbaadati gorsan barbaada gorsa eessaan argadha jennaan namoonni naannoo sana jiraatan abbaan akkanaa bakka kanaa ni jiru kanaaf achi dhaqiti isaanirraa gorsa kana fudhadhu jedhanii itti himanii. Namichi kunis tole jedhee gara abbaa kanaa ni dhaqe. Abbaan kun garuu gorsi isaanii baay'ee barbaachisaadha. Garuu immoo maallaqa barbaadu. Gorsa tokkotti qarshii 1,000 gaafatu. Gorsa lamatti qarshii 2,000, gorsa sadiitti qarshii 3,000 gaafatu jechuudha. Namichi kun dirqama gorsa 3 barbaade. Qarshiin inni immoo nagadatee qabus 3,000 darbaatti ammana hin qabu ture. Egaa bara duratti qarshiin birrii 3,000 waa baay'ee bita ture, waa baay'ee ittiin hojjetama ture.
Namichi kun garuu qarshiin isaaf haftu 3,000 achitti kaffalee qarshii xiqqootu isa hafa. Baay'ee dhiphate. Jaarsichis gorsi kun tokkoon isaa qarshii 1,000 naatti hin jedhu. Namichi kun yoosuu gorsa sadan kana 3,000 maaliin inni ijoollee kootti gala, maaliin qabadhe ijoollee kootti deebi'a kan jedhu keessa isaatti yaade. Garuu immoo gorsa kana ni barbaada. Yeroo kana jaarsicha gaafatee maaloo naa hir'isi jennaan hin ta'u hin hir'ifamu jedhee jaarsichis ni dide. Tole egaa jedhee erga jettanii jedhee qarshii 3,000 kaffalee gorsa 3 fudhachuu ka'e. Jaarsi kunis waa 3 qofa itti hime. Tokkoffaan daandii hin beekne qaxxaamuriin ittiin jedhe. Lammaffaan waan sin gashine keessa hin galin ittiin jedhe. Sadaffaan hin ariifatin ittiin jedhe. Namichi kunis gorsa kana fudhatee gara biyya isaatti deebi'uuf hiriyoota waliin bahan waliin gara biyyaatti deebi'uuf gaafa jedhu otuma deemanuu hiriyoonni isaa daandii qaxxaamuraa wayii argatanii gaafa daandii qaxxaamuraa argatan kana maaloo daandiin kun nutti dheerachaa jira gara biyya keenyatti deebi'uuf nutti dheerata waan ta'eef kottaa asiin baana jedheeni namichi kun garuu isaan waliin deemuudhaaf yaadet gaafa yaadatu garuu gorsa abbaa sanaa dhaga'e jechuudha. Daandii qaxxaamuraa hin deemin yookaan daandii hin beeknerra hin deemin jedheen jechuudha. Isa jedhame sana dhaggeeffatee yaadatee maal godhee deemsa isaa ani isin waliin hin deemu daandii hin beeknerra hin deemu daandii uuman beekuun deema jedhee duubatti deebi'e jechuudha. Otuma deemuu hiriyoonni isaa karaatti warri humna qabeeyyii yookaan shiftaa warri jedhaman karaatti itti dhufanii hiriyoota isaa hunda saamanii reebanii harka qullaa ari'anii karaatti deebisanii booddee hiriyoota isaa faana gaafa walitti dhufu karaa isa jalqabaa irratti gaafa walitti dhufanii maal taatan jedhee gaafa gaafatu ati otoo nutti himtuu daandii qaxxaamuraa hin deemnu itti otoo nutti himtuu kunoo shiftaan nutti dhufee nu reebee waan qabnu hunda nurraa fudhatee qabeenya keenya hunda nurraa fudhatee nu gallakkise jedhee itti hime jechuudha. Namichi kunis jaarsi kun gorsi inni na gorse edaa kanaafi jedhee laphee isaatti qabatee otuma deemu karaatuma deemanuu immoo mana abbaa qabeenyaa tokkotti dhufu. Gaafa kana namichi kun mana abbaa qabeenyaa kana dhaqee buluu barbaada. Abbaan qabeenyaa kunis qabeenya guddaa qaba, baay'ee qaba. Garuu haati manaa isaa walakkaan ishee bineensa, walakkaan ishee nama turte jechuudha. Namoonni baay'een gara mana namicha abbaa qabeenyaa kanaa ni dhaqu ture. Gaafa dhaqan garuu waan isaan hin gashine keessa galaniiti hanga du'aatti murtee du'aa ofirratti murteessaa turan jechuudha. Namichi inni kun garuu ni dhaqee gaafa dhaqu seenee innaa seenu haati manaa isaa yeroo bishaan lukaa fidduufitti walakkaan ishee bineensa walakkaan ishee immoo nama baay'ee rifate waan dubbatu wallaalee atoo abbaa qabeenyati akkamitti dubartii kana faana jiraatta jechuun sammuu isaa keessatti gaggaragalchuu jalqabe jedhuummoo hin jedhiniin jechuu jalqabe jechuudha. Yeroo kanatti jaarsi sun kan gorse waan siin gashine keessa hin galiin kan jedheen sana sammuu isaa keessatti qabatee jira waan ta'eef jaarsi kun wayifuu na gorsee miti jedhee callise. Yeroo kanatti otoo maatti hin dubbatiin waan hafeef namichi abbaan qabeenyaa sunis baay'ee gammadee ati nama akkamiiti waan siin gashine keessa hin galle namoonni baay'een kunoo akkanatti dhufanii gaafa na gaafatan waa'ee manaa kiyyaa waan badaa gaafa isaanitti dubbatan nan ajjeesaa isaan morma isaanii kutaa kunoo kootu ilaali jedhee manduubee duubatti agarsiisee namoota mormi isaanii ciccite kana itti agarsiisee biraa deebi'e jechuudha. Yeroo kana abbaan qabeenyaa kun ammas hin dhiisne namicha kana baay'ee waan ajaa'ibsiifateef ati nama gaariidha ati nama akkana nama baay'ee bayeessa waan taateef jedhee qabeenya isaa walakkaatti hiree kenneef jechuudha. Namichi kunis qabeenya isaa fudhatee baay'ee gammadee gara maatii isaatti galaa jira jechuudha. Qabeenya abbaa qabeenyaa sana baay'ee argatee maallaqa argatee warqee adda addaa argatee waan umurii isaa guutuu isa jiraachisu namicha abbaa qabeenyarraa waan argateef gara ijoollee isaatti deebi'uu kajeele jechuudha. Sana booddee deemsa isaa eegale gaafa mana isaa qaqqabu haati manaa isaa dargaggeeyyii lama jidduu ciistee jirti jechuudha. Yeroo kana baay'ee rifate. Ani ijoollee koo jiraachisuudhaaf jedhee tanan jireenya godaansaa biyya ormaatti gubadhee dhufa. Haati manaa koo garuu akkamitti dargaggeessa jidduu ciistee na eegdi jedhee baay'ee rifatee loluudha ka'e. Meeshaa furkaa qabu fudhatee akka carraa meeshaa furkaa qaba. Meeshaa sanaan ajjeesuudhaatti dhaqe jechuudha. Yeroo kana sammuu isaatti gorsi jaarsa sanaa inni sadaffaan itti dhufe jechuudha. Innis maalidha? Hin ariifatiin kan jedhu jechuudha. Hin ariifatiin kan jedhu waan itti dhufe maalinni laatamee qo'e duran tasgabbaa jedhee
yeroo laalutti yeroo dhaqee isheetti dubbatu ijoolleen isaa kaatanii dhaqanii namicha kanatti harka maratu. Eenyu isininnaa jedhuun nuti ikkoo ijoollee keetii akkamitti jedhanii itti himanii namichi kunis baay'ee rifatee edaa ijoollee dhunkoon ajjeesee oolee haadha manaa koos ijoollee dhunkooti jedheen ajjeesee oolee edaa ariifachuu dhiisuun kanaa bu'aan isaa jedhee ijoollee isaas ajjeesurraa of baraaree jechuudha. Egaa maaliifan kana isinii kaase? Ani barumsa guddaan irraa argadhe gaafa waan kana dhaga'u barsiisaan koo gaafa na barsiisu waan kanarraa waan baay'een barachaa ture jechuudha. Tokkoffaa waan hin beekne daandii hin beekne irra deemuun baay'ee hubaatii qaba. Daandii qaxxaamuraa deemuun daandii hin beekne irra deemuun hubaatii qaba. Waaqa faanas walitti nu buusa, nama faanas walitti nu buusa. Namoonni baay'een daandii kiristaanummaa dhiisanii daandii biroo gaafa filatanii daandiin kiristaanummaa bu'aa bayii hedduu qaba jedhanii waan yaadaniif daandii kiristaanummaa keessa tsoomni ni jira, saganni ni jira, kadhannaan ni jira. Wantoliin kun baay'een waan jiraniif kiristaanummaan mana dhugaatii dhattee hin machaayin jettee lallabdi. Kiristaanummaan daandii qulqulluurra akka deddeebinu nu barbaaddi nu ajajji waan ta'eef namoonni baay'een daandiin kun itti dheeratee daandii qaxxaamuraa nu wayya jedhanii amantaa biraa geeddaratanii warreen jiraatan baay'een isaanii ni jiru jechuudha. Kanaaf warreen akkanaa kuni daandii qaxxaamuraa deemuu dhiisanii daandii amantaa Ortodoksii Tawaahidoo ishee tokkitti ishee jalqabaa sanatti deebi'anii jiraachuutu isaanirra jiraata jechuudha. Gara amantaatiin qofa miti gara jireenyuma dhuunfaa keenyatti illee daandii qaxxaamuraa filannee namoota irratti badii dalagnee namoota saamuudhaan namoota irratti yakka adda addaa hojjechuudhaan qabeenya namaa warreen saamnu ni jirra. Wanta akkanaa nu hin baasu. Waan qabnu haa fagaatu malee Waaqayyoon kaayyoo ni qaba. Guyyaa isaa eeggatee waan sana galmaan nuuf ga'a. Kanaafidha macaafa lallabaa boqonnaa 3 irratti wanti hundumtuu yeroo qaba kan jedhameef jechuudha. Wanti yeroo hin qabne hin jiru. Kanaaf yeroo isaa eeggatee ni arganna. Daandii qaxxaamuraa deemnee wanti argannu garuu Waaqayyoo walitti nu buusa jechuudha. Kanaadha inni lammaffaan immoo waan hin beekne keessa galuu jechuudha. Keessattuu yeroo ammaa baay'ee kan nu rakkisaa jiru, baay'ee kan nu dhiphisaa jiru. Namoonni baay'een waan hin beekne keessa galuudhaan dhaqanii siyaasa yeroo borcan, waan hin beekne keessa galuudhaan mana amantaa keessatti waan adda addaa yeroo hojjetan ni argina ni dhageenyas jechuudha. Kanaaf namoonni akkanaa waan hin beeknetti galuudhaarraa otoo dura baratanii, otoo dura barannee waan sanatti seennee baay'ee gaariidha. Otoo hin beekne, otoo hin baranne callisneetuma otoo bakka adda addaatti argamuu baannee baay'ee gaariidha jechuun barbaada. Waan hin beeknetti galuun balaa adda addaatiif nu saaxiluu danda'a. Inni sadaffaan ariifachuudha. Ni ariifanna yeroo baay'ee ariifannee nama arrabsina, ariifannee kiristaanummaa keenya gadhiisnee deemna, ariifannee waldaa adda addaa irraa fagaanna, ariifannee namatti mufanna, ariifannee haadha manaa keenya, maatii keenya walitti bu'uu dandeenya, ariifannee ijoollee keenya walitti bu'uu dandeenya. Kun hundumtuu maalidha? Ariifachuun wanti hundumtuuyyuu yeroo qaba erga jedhamee ariifachuun hin barbaachisu jechuudha. Kiristaanummaan ariitiidhaan miti. Kiristaanummaan itti yaadamee, qoratamee, sakatta'amee kan ittiin deemamudha jechuudha. Kanaafidha yeroo ammaa illee haala nageenya mana amantaa keenyaa keessatti baay'een keenya ariifannee waan hin beekne keessa seennee waliin yeroo rukun ni argamna jechuudha. Ariifachuun kun garuu mana amantaa keenyaaf nageenya mana amantaa keenyaa nuuf fiduu hin danda'u. Suuta jenneetti yaaduudhaan akka abboota keenya duratti abboonni keenya durii waa tokko murteessuun dura yeroo meeqa kadhannaa taasisuudhaan yeroo meeqa irra deddeebi'anii waaqa isaanii faana walii galuudhaan kan isaan waa murteessan jechuudha. Nuti garuu ariifannee har'um kana murteessina, har'um kana daandii badiirra deemna jechuudha. Warreen waan akkasii goonuu adaraa keessan irraa of baraaraa isiniin jechuu barbaada. Egaa ergaan koo guyyaa har'aa kanumaadha. Barsiisaan koo barumsa kana na barsiise bara kutaa 3 baradhuudha jechuudha. Barsiisaan koo waan kana na barsiise hanga har'aatti jireenya koo keessatti baay'ee bu'aa guddaa naaf buusee jira jechuudha. Tarii isinis immoo waan kanarraa ni fayyadamtu laata jedhee waan yaadeefin isinii qoodee hundi keessanuu galatooma waan na dhaggeeffattanii fi gara fuulduraatti wantolee adda addaa waa'ee dhimma amantaa keenya laachisee kan waliin ilaallu ta'a. Ailee Apptube subscribe gochuu hin dagatinaa. Ailee Apptube jettanii YouTube irra yoo seentan na argattu.
gara toora feesbuukitiinis immoo Hayilee Diriirsaa jedhee tanan qaba. Karaa kanaan na argachuu dandeessu. Karaa telegiraamitiin immoo dhugaadhaaf kan jedhu telegiraam guruupii nan qaba. Achiinis barumsota tokko tokko waliin barachuu ni danda'ama jechuudha. Amma Waaqayyoon nu barsiisee wanta dhageenye, wanta abboonni keenya nutti himan, wanta barsiisonni keenya nu barsiisan karaalee adda addaa, karaalee miidiyaa fayyadamnu hundumaatiin isin biraan gahamuu ni yaalla jechuudha. Gara fuulduraatti egaa Waaqayyo yoo eeyyame haala kanaan waliin turra. Irra deebi'uudhaan Hayilee Aappituub sabiskiraayib gochuu hin dagatinaa. Waaqayyoon nu waliin ta'ee hanga ammaatti nu waliin ta'e galanneef kabajni isaaf haa ta'u. Turtii gaarii.